Hello everyone, welcome back to our YouTube channel AKU English with Oromic. I'm Aku. This is my YouTube channel that I'm gonna upload my video that will be helpful to learn English language within afaan Oromo by simple way. Today we're gonna learn a grammar lesson, lesson 6. Kabajamtoota daawwattoota channel AKU English with Oromic. Beggar channel keenya nagaan dhuftanis ni jecha guyyaadhaa barnoota grammar yookaan immoo barnoota seerluga yookaan immoo seera afaanii kutaa jaaffaa yookaan immoo barnoota jaaffaa baranna jechuudha. Hanga dhuma sagantaa keenyatti akkan wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. Please don't forget to subscribe, like, share our YouTube channel and keep receiving a weekly lesson through our channel. Now, let's jump over it. Okay, kabajamtoota akuudha. Torban dabre barumsa grammar keessaa tense ilaalee jirra. Torban dabre keessatti tensiin maal akka ta'e barannee jirra jechuudha. Hiika isaa, faayidaa isaa barannee jirra jechuudha. Akkasumas tensii jalatti yookaan immoo tensiin bakka meeqatti akka qoodamu barannee jirra jechuudha. Gabaabinaan tensiin bakka sadiitti akka qoodamu akkasumas kan bakka afuritti qoodamus ni jira jechuudha. Walumaa galatti tensiin keenya walumaa galatti tensii meeqa? Tensii 12 jechuudha. Tensiiwwan 12 keessaa tensii tokko barannee jirra. Innis maalidha? Simple present tense barannee jirra jechuudha. Akkasumas faayidaawwan yookaan immoo definition tensii simple present tense ilaalee jirra jechuudha. Simple present tense walumaa galatti gocha yeroo hunda ati gootu kan ittiin ibsinu tensi kanan ibsina jechuudha. And also formula yookaan immoo structure tensi kanallee ilaalee jirra jechuudha. Formula isaa maalidha? Subject plus verb 1 or main verb plus what? Object. Formula tensi kana subject plus verb 1 plus object ta'uu isaa ilaalee jirra jechuudha. Now tensi kana jalatti wanti nu ilaallu guddaan ruulii isaa jechuudha. Tensi kun tensi birarraa baay'ee adda jechuudha. Baay'ee ulfaataadhallee baay'ee adda jechuudha. Kanaaf hadda barumsa kana keessatti ruulii jaalalla jechuudha. Okay guys, when we learn simple present tense, just we have to focus on different rules, especially on simple present tense. Here in simple present tense, there are different rules. Maybe it is around 7 or 6 rules. In this tense, just we have to focus on this rule. This rule is very crucial in simple present tense. Kanaaf mee gara rule keenyatti haa deebinu. Rule number 1. Rule tokkoffaan yookaan immoo seera tokkoffaan akkam jedhu. Tense kana keessatti if our subjects are third person singular, he, she, and it, as well as singular noun, just we add s, es, or ies on our verbs. Yo subjecting keenya yookaan immoo gochimni keenya ramaddii sadaffaa qeenxee kan ta'u taate jechuun he, she, it kan ta'u taate verbii keenya irratti maal daballaa? SC or ESC fi IESC daballaa jechuudha. Akkasumas singular noun jechuun maqaa qeenxee jechuudha. Fakkeenyaaf student osoo hin ta'in student barataa tokko jechuudha. Teacher barsiisaa. Country biyya. Bird shimbirre. Kunniin maqaa qeenxee yoo ta'u taate yookaan immoo sabdiin keessan kanaan yoo kan jalqabu taate maal daballa verbii kanarratti SC, ESC fi IESC daballaa jechuudha. Here you should be very careful when we add S or IES or ES on our verbs. Iddoo kanatti baay'ee xiyyeeffachuu qabdan yeroo SC fi IESC fi ES dabaltan maaliif jennaan verbii keenya maal akka ta'e yookaan immoo verbiin keenya xumurii verbii keenya maal akka ta'e beekuu qabdan. Verbiin keessa maal xumuran? Alright? Qubee akkamiitiin xumurame yookaan immoo xumurri isaa maal akka ta'e beekuu qabdan jechuudha. Osoo SC fi ES fi
is hin dabalin dura jechuudha. So ruuliin tokkoffaan isa kana jechuudha. Ruuliin tokkoffaan sabettiin keessan he ramadii sadaffaa qeenxee kan jennu jechuudha. Yoo kan isa taa'utu taate SC, ESC fi ISC irratti ni dabala jechuudha. Example. Example isaa meelaaloo. She goes to school. She goes to school. Isheen mana barumsaa deemti. Hima kana keessatti hiin keenya maalidha? Ramadii sadaffaa qeenxee jechuudha. He. Kanaaf verbii keenya irratti go. Verbiin keenya main verbiin keenya yookaan immoo verbiin base isaa goodha. Asirra maal dabalarree? ES dabala jechuudha. Wanni ES dabaleef sabettiin keenya he waan ta'eef. Osoo baktana sabettiin keenya we yookaan immoo yoo ta'e hin dabalu jechuudha. Example lamaffaa. Example lamaffaa halal. She eats an apple. She eats an apple. Hima kana keessatti sabettiin keenya she yookaan immoo ramadii sadaffaa qeenxee saala qeenxee isaa agarsiisa jechuudha. Verbiin keenya immoo eats. Verbiin keenya maaliin xumurame? Tiidhaan xumura jechuudha. Kanaaf s irra dabala jechuudha. And an apple is what? It's a remaining sentence or object jennaan jechuudha. Kanaaf example kana keessatti kan nu barbaannu sabettii keenya jechuudha. Example sadaffaan meelal. It always carries a quintal of tape. Hima kana keessatti sabettii keenya maalidha? Eat jechuudha. Eat jechuun ramadii sadaffaa qeenxee jechuudha. Kanaaf akkasumas always it's adverse of time. Yeroo baay'ee always jechuun always, sometimes, usually, often kunniin hundiniyyuu adverbs of frequency kan jedhaman yookaan immoo kan yeroo agarsiisan hundiniyyuu subjectii keenyatii fi verbii keenya jidduu fayyadamna jechuudha. Yookaan immoo gara xumuratti fayyadamna jechuudha. Kanaaf it always jennaan yeroo hunda jechuudha. It always carries a quintal of tape. Itiin bineensa hundaa jechuudha. Waan barbaadaa ta'uti yeroo hundayyuu maal baata? Quintaala yookaan immoo xeefii quintaalaa baata jechuudha. Kanaaf keeriin verbiin keenya as maalidha? Keeri jechuudha. Verbiin main verbii keenya keeridha. Kanaaf keerii kanarraa keeris wanti kooneef sabettiin keenya sadi persona singularii iti waan ta'eef. He carries, she carries, and it carries jennaan jechuudha. It carrying jenna. So ruuliin tokkoffaan kana jechuudha. Ruuliin tokkoffaan walumaa galatti maalidha? Sabettiin keenya sadi persona singularii he, she, iti taanan verbii keenya irra maal daballa? S'in daballa, ESin daballa, akkasumas immoo ISin daballa. Now let's see rule number 2. Rule number 2. Seera lammaffaa ilaalu. Rule number 2 say that usually we add S at the end of the verbs. Rule lammaffaa irratti kan irratti daballu yeroo baay'ee SC daballa jechuudha. Your subjecting can third person singular. If our subjects are third person singular, just we add only S in rule number 2. Rule lammaffaa keessatti yeroo baay'ee SC yookaan immoo irra caalaa SC dabala jechuudha. Subjecting can third person singular yoo ta'u taate. Mee example ilaalu. Eat, drink, sleep, or walk. Mee verbii kana ilaalu. Verboonni kunniin hundiniyyuu kan anam yaame kun hundiniyyuu maalin xumurame? Qubee konsonantii yookaan immoo dubbifamaan xumurame jechuudha. Fakkeenyaaf iti olaallee qubee taa'an xumurame jechuudha. Yoo esti irra daballee eats jennaan jechuudha. She eats injera. Kan immoo drink. Drink. Verbiin kun maalin xumurame? Qubee kaa'an xumurame jechuudha. We can say drinks. Drinks. Sleep. Sleeps. As well as walk. Walks. Verbii kana hunda irratti maal daballe? SC daballe jechuudha. Maaliif jennaan parsantii dhibba keessaa parsantii 80 ruulii lammaffaa kanatti argachuudha. Parsantii 80 verbiin keenya maal xumurama? Verbiin keenya konsonantiin xumurama jechuudha. Yookaan immoo dubbifamaan xumurama jechuudha. Kanaaf irra caalaa SC irra dabala jechuudha. Ruulii hunda yookaan immoo ruulii biraa keessatti immoo verbiin keenya baay'ee dhaabbataa miti yookaan baay'ee gabaabaa jechuudha. Kun immoo baay'ee bal'aa jechuudha. It's very huge, baay'ee bal'aa jechuudha wanni isaa. Parsantii hin qabu jechuudha. Parsantii 80 ol jechuudha. So
verb keenya irra maal dabala asirratti s qofa dabala jechuudha. If our subjects are what? 30% singular. Seerri nu amma haasaa jiru kun yoo sabeetiin keenya 30% singular yookaan immoo ramadii sadaffaa qeenxa yoo ta'u taate waan amma dubbanne kana mara s es fi is dabala jechuudha. This is our second rule. Kun rule lamaffaa. Now let's see rule number 3. May rule number 3 yookaan immoo rule sadaffaa yookaan immoo seera sadaffaa laallu. If our verbs are ended within ss, ch, sh, o, and the x, we add at the end of our verbs what? Es. Seera sadaffaa keessatti verbiin keenya qubeewwan anamni yaame shanaan kanaan yoo kan xumuramu taate maal daballaa es daballaa jechuudha. Seera kun seera birraa adda jechuudha. Qubee shanaan kana malee qubee birratti hin dalagu jechuudha. Dabalataan immoo qubeen the yookaan immoo qubeen zin afaan Ameerikaatiin z jedhama, afaan British immoo the jedhama jechuudha. Kanarratti immoo baay'ee reeridha yookaan immoo dabree dhufa malee yeroo hunda mul'ata jechuudha. Achirraa kaafee qubee shanii kanarratti maal daballaa? We add es at the end of our verbs. Xumura sarratti maal daballaa? Es daballaa jechuudha. Example, let's see an example. Example halaalume. Pass. Jechi pass jedhu maal xumurame? SS in xumurame. Kanaaf jecha verbii kana yookaan immoo sabeetiin keenya 30% singular yoo ta'u taate jecha pass jedhu kana maal daballaa? Es dabala jechuudha. We can say pass. Passes. Es dabala jechuudha. Kana example, she passes an exam. Isin qormaata ni dabarti. She passes an exam. Sabeetiin keenya she waan ta'eef yookaan immoo he passes yookaan immoo it passes yoo ta'u taate maal daballaa? Es dabala jechuudha. Beekama jechuudha. Example lammaffaan immoo watch. She watches her clothes. She sabeetiin keenya maalidha? 30% singular she. Kanaafuu verbii keenya maal daballaa? Verbiin keenya maal xumurame? Wash. sh xumurame jechuudha. Gaafsa maal dabala jechuudha? Es dabala jechuudha. She washes her clothes. Isheen uffata isii miiccatti jechuudha. Example biraa immoo he catches the ball. He catches the ball. Verbiin keenya sabeetiin keenya maalidha? He jechuudha. Verbiin keenya catch. Catch jechuun qabu jechuudha. Sabeetiin keenya he eegatee verbii keenya maal dabaluu qabna? Es dabaluu qabna jechuudha. Kanaaf he catches the ball. Or he catches something. Waa wayii yoo qabu taate he catches jennaan jechuudha. Example afuraffaan immoo she or it or he goes to somewhere or school or market or supermarket or whatever, wherever. He or she or it ennaan verbiin keenya go yoo ta'u taate maal daballa? Es dabala jechuudha. Kanaaf she goes, he goes, it goes to school jechuudha. Kanaaf verbiin keenya oodhaan waan xumurameef maal dabala jechuudha? Es dabala jechuudha. Or you can say she does her homework or he does her homework. Verbiin keenya kunillee maal xumurame? Do oodhaan xumurame. Go oodhaan xumurame. Kanaafuu es irratti dabala. Example xumura immoo x. That means let's see the example. Ne example keenya ilaallu. Mix. Jechi mix yookaan immoo fix jedhamu. Maalin xumurame? X dhaan xumurame jechuudha. Kanaaf sabeetiin keenya 30% singular yoo ta'u taate fixii yookaan immoo jecha mixii kana akkanatti hin dhiifnu jechuudha. Hin jijjiirra jechuudha. Maal irratti daballaa? Es dabala jechuudha. Maaliif ennaan verbiin keenya x waan xumurameef just we add es at the end of our verbs. Kanaaf es irratti dabala jechuudha. Example, he mixes or she mixes or you can say it mixes. Or you can say he fixes his car. He fixes his car jechuudha. Kanaaf iyyuu wanti barbaannu sabeetiin keenya maal xumuramu isaati? X xumuramu isaati. Kanaaf maal daballee? Es dabala jechuudha. Kanaaf ruulii tokko lama sadi ilaalee jira. I'm sure ruuliin sadiin kun isin gareedhee abdii qaba jechuudha. Ruulii torbaan keessaa guyyaa hadhaa kan baran ruulii sadi qofa jechuudha. Ruuliin tokkoffaan if our subjects are 30% singular just we add s, es or
IES on our verbs. Rule lamaffaan, usually we add S at the end of our verbs. Rule sadaffaan ammoo, if our verbs are ended within SS, CH, or X and SS, we add what? ES at the end of our verbs. Kuni rule sadii kana jechuudha. Barumsaan nu baranna rule sadii kana jechuudha. Rule hafi afran yeroo itti aanu baranna jechuudha. Kanaaf bakka isin hin galletti waan barbaadan gaafachuu hin dandeettan jechuudha. This is all what I have for today. Thank you for your watching my video. I hope you like my video. Please, if you have any comments, please don't forget to give me a comment. And also, I want to say to you, please stay home and stay safe for yourself, for your family, as well as for your best friends, and also to your beautiful country. Kabajamtoota daawwattoota channel AKU. Barnoonni ani hadhaaf qabadhee isin dhiyaadhe kana fakkaata. Torbaan dhufu barumsa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Barumsi keenya kaadhaa barumsi giraamarii ruulii torba keessaa ruulii 3 barannee jira jechuudha. Ruulii hafan ammoo torbaan dhufu ni baranna jechuudha. Ammasittuu nagaatti.